Boondii quality makaddaa isaa akkuma isin argartan kan argitanii maashaallah makaddaan isaa annama tokko miti sa'aatii kanatti nama lama kana guutuu annayyuu na danda'e jechuudha. Kana jechuun isinitti mul'isuudhaaf boondiin isaa boondii quality ka ta'e maashaallah Arabiyaa Majlisii kararii isaa fi akkasuma carqin isaallee originaalii ta'e boondiin isaallee boondii originaalii ta'e jechuudha. Maashaallah hedduu bareedaa ka ta'e jechuudha. Ija keessanii wanta argaa jirtanii akkuma isin argartan kan hababaa bareedaa tsaddatti jedheerraa kan dalagame Arabiyaa Majlisii ajaa'ibaa titnasin isaa abbaa digdamaa ta'e jechuudha maashaallah. Akkuma isin argartan kana asumaan viidiyoo kana subscribe like share gochuun hin irraanfatinaa isiniin jedha isin fayyada. Namoonni Arabiyaa Majlisii kana barbaadan keessaan na dubbisaa isiniin jedha keessaan na dubbisaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irraa hidhoo jechuun hin irraanfatinaa. Arabiyaa Majlisiin kun as chokkaayii hin gurgurama. Namoonni bitachuu barbaadanii harka irratti jechuudha. Dafaatii keessan na dubbisaa isiniin jedha. Arabiyaa Majlisii kana namni bitatu nama jalqaba irratti na dubbise jechuudha. Namni Arabiyaa Majlisii kana fudhatu maashaallah dhugumatti sobuun haramaa namni Arabiyaa Majlisii kana argate dhugumaan carraa nama qabu jechuudha. Arabiyaa Majlisii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Boondiin isaatii fi karariin isaallee akkasuma carqin isaallee hedduu quality ka ta'e jechuudha. Namni Arabiyaa Majlisii kana argate carraa qabdan jechuudha. Keessan na dubbisaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Washama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota Zulaa Maashoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya ka onnee qulqulluu irraa madde isin biraa jiraatu kan biyya keessa fi kan biyya alaallee ashama harka fuune warroonni kiristaanaallee amantiif kutaan osoo addan qoodin hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa haa jiraatu jecha har'allee waan adda qabadhe isinii dhufee jira jechuudha. Namoonni majlisaa abbaa digdamaa mitira 7 barbaadan jechuudha. Majlisaa abbaa digdamaa mitiri 7 barbaadanii sa'aatii ammaa irraa eegaltanii argachuu hin dandeettanii na isin ana biratti jechuudha. As chokkaayii guyyaa 3 kan hin darbine jechuudha. Hanga guyyaa 3tiif nama kamuu ta'ee nama yeroo jalqaba dursee nama na dubbisee fi guyyaa tokko yookaan guyyaa 2 isiniif eeguu hin danda'a jechuudha. Hanga birrii galchitaniif jechuudha. Namoonni keessattuyyuu as chokkaayii barbaadan abbaa digdamaati. Titnasin isaa abbaa digdamaati. Mitiriin isaa immoo mitira 7 teebilii ofirraa qaba jechuudha. Teebiliin garuu gatii kana keessa hin oolu. Sababni isaa mitira 7 gadi teebilii abbatu irraa bitata 8 gadi hin beektanii kun ammoo mitira 7 teebiliin kanaan amma sa'aatii ammaa kana keessatti teebiliin tokkochi birrii 7,000 jechuudha. Inni kun garuu kadalleessifameen 5,000 fudhattanii birrii 2,000 astaayitii qaba jechuudha teebilii irratti. Akkasuma majlisni gatii majlisa sa'aatii kanaati jechuudha. Mitiriin takkatti birrii 12,000 namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Arabiyaa Majlisii mitiriin tokkochi birrii 12,000 gatiin isaa baay'ee qinnaashii ka ta'e boondiin isaa boondii quality akkuma isin argartan kana makaddaadha. Makaddaa hagana jabaatu isin argitaniirtani makaddaa hedduu quality ta'e jechuudha. Makaddaan isaa boondiidha. Titnasin isaa abbaa digdamaati. Mitiriin takkatiin birrii 12,000 namni bitachuu barbaadan itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Beektiraasni isaa keessa isaa akkuma isin argitan kana ispoonjii hedduu bareedaa ta'e qualityidha. Namni barbaadan itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Carqiin isaa carqii fuuqanaa'u sanii miti jechuudha. Carqii fuuqanaa'u sana osoo hin taane carqii qualityidha. Akkuma isin argitan kana jechuudha. Gad jedhee mul'isuu irratti baay'ee natti ulfaataa jira. Ifama isiniin jedha. Akkuma isin argartan kana majlisiin kun majlisii quality ta'e majlisaa bareedaa ta'e jechuudha. Namoonni barbaadan itti dhiyaadhaa. Koornarii tokkocha qaba. Mitirii lamaan illee tokkoon illee hojjetamee wal keessa jira jechuudha. Mitiriin isaa 7 namni barbaadan itti dhiyaadhaa bitadhaa isiniin jedha. Hedduu bareedaadha waan ta'eef lafatti gadhiyeennaa fi ol dheerina isaa wanta isin argaa jirtanii manatti yoo galee kanarra ol dheerate jechuudha. Alarratti ka waraabu yeroo hundumaayyuu sababa sanii fi akkaataan carqii ittiin hodhama isaallee ka isin argaa jirtan kana kararriin isaallee waan isin argartan kana ani ka isinitti himu originaalinata qofa jechuudha. Karariillee ofii keessanii argartan kararii akkamii akka ta'e ofii keessanii argartanii inni kun kireemidhaa fi bifa bulee wal keessa jechuudha. Bifa kireemii fi bifa bulee wal keessaa koornarii tokkocha qaba. Namni barbaadanii itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Itti dhiyaadhaati bitadhaa isiniin jedha. Maashaallaadha namni hajamtanii isiniif geessina. Boota isin barbaadanitti akkasuma immoo isa kanallee bitattanii osoo isin jala hin gurguramin kana bitattanii meeshaalee itti dabalachuu barbaadanii meeshaa biraallee itti dabalachuu hin dandeettan isiniin jedha. Hanga ji'a tokko isiniif eega isiniin jedha. Qabdii Arabiyaa Majlisii kana birrii Arabiyaa Majlisii kana galfattanii ergasii
meeshaa biraa namni bitachuu barbaadan meeshaa biraatiif qabdii galfattanii hanga ji'a tokkootitti isiniif obsuu hin danda'a isiniin jedha. Namni hajamtan keessan na dubbisaa isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya isiniif kaa'ee jira. Akkasuma warroonni meeshaa na biraa qabdan obsaan na eeggadhaa waluma duraa duubaan isinii baasa waan ta'eef obsaan na eeggadhaa isiniin jedha. Meeshaan nama 20 yookaan nama 30 yeroo tokko bahuu hin danda'amu. Akkuma waroofa abbaa dursi dhufee fi maayirra dhufeen jechuudha. Booda dhufeen wal duraa duubaan hojjanna waan ta'eef na obsaa isiniin jedha. Warroonni meeshaa ajajachuu barbaadan jechuudha gara kiyya dhuftanii ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya jalqaballee isinii kenna ammallee isinii kenna. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti waatsaappii fi telegiraamiin argachuu dandeettanii. Yeroo baay'ee imoon tartiibaan namaa hin baasu waan ta'eef waatsaappii fi telegiraamiin argachuu hin dandeettan isiniin jedha. Daayirektiileen kanuma namoonni ajajachuu barbaadan meeshaa keessanii meeshaan hin dabalaa jira amma booda hin qannasu ima dabala malee jireenya Itoophiyaa hin beektanii namni barbaadan qabdii qabsiifadhaati meeshaa keessan daleessiifadhaa isiniin jedha. Warri meeshaa farniicharaa barbaadanii meeshaalee kwaalitii oriijinaalii babbareedaa ta'e waluma duraa duubaan isiniif baasa jechuudha. Ajajachuu hin dandeettanii akkasuma immoo meeshaalee mana keessaallee jechuudha. Meeshaa mana keessa meeshaa biffee ta'ee meeshaa kushiinaa guutuu isaa jechuudha. Akkuma isin barbaadanitti soofaa irraa arabiyaa majlisii irraa wantoota barbaadan ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Maashaallah haala gaariidhaan meeshaan kenna uummata akka waan cabsaa qabu miti of isinuu hin beektanii abbaan of jajuu irra namni nama jajuu wayya jedhanii meeshaa akkamii akka binnuu fi meeshaa akkamii akka isiniif dhiyeessuun illee isinuu hin beektan jechuudha. Keessan na dubbisuu hin dandeettanii namoonni bitachuu barbaadan qofa jechuudha. Namni gaafachuu barbaadan asumaaniyyuu hin argitan gaafii asirraa hin argattanii warri meeshaa bitachuu barbaadan keessan na dubbisuun hin dandeettanii isin keessummeessa isiniin jedha. Akkana fakkaata jechuudha. Warroonni na jajjabeessitanii zulaa jabaadhu jabduun talaanaan jettan hundi keessan isin jaaladha umrii naa dheeradha. Anaa walitti rabbis na jaalatu namni na jaalattan namni boota na qabda hundi keessan isin jaaladha isin kabaja. Hedduu naa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya kana saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Maaliif jennaani viidiyoo kana saabskiraayib gootan viidiyoon hundinuu kan gadhiisu hunduu jechuudha. Isinuma bira ufaa waan ta'eef akkasuma immoo laayikii yoo tuqxanii nama hedduu bira naaf faffaca'ee na gargaara waan ta'eef laayikiin isinirraa homaa hin qannasu. Ana garuu hedduu na fayyada. Sababni inni na fayyaduu fi namni laale kun osoo hundinuyyuu dadhabame gimmaashnu laayikii osoo godhee nama hedduu bira naaf faca'a. Argitanii namni 2,000 yoo laalee namni 1,000 osoo laayikii godhe namni 1,000 yoo laalee namni 500 osoo laayikii godhe namni 500 yoo laalee namni 200 osoo laayikii godhe viidiyoon kun nama hedduu bira faffaca'ee akka ga'uuf na qarqaara waan ta'eef laayikii godhaa isiniin jedha. Isin jaaladha isin kabaja naaf galatoomaa na ulfaadha. Asumaan viidiyoon kiyyaarraa akkana fakkaata. Viidiyoo biraatti hanga walitti deebinitti nagahaan naa turaa isiniin jedha. Isin jaaladha nagaatti horaa bulaa geebana.